Warren Sile, for visionaries. Subscribe and enjoy learning, like and share for folks. Today we will discuss basic network on simulation tool and off on Ormu. Let's go. Akkam jirtu har'a beezik niitorkiin jedha waliin ilaalla. Cisco Packet Tracer irratti akkamitti akka niitorkii walitti finnee kompiitaroota niitorkii divaayizii walitti finnee kominikeeshinii akkamitti akka uumuu dandeenyu waliin ilaalla. Hamma dhuma viidiyoo kanatti na faana ta'e. Asirratti yeroo Cisco Packet Tracer eeggannu vershinii dura hin taane vershinoonni ammaa akka kanatti dhufan. Imeelii nu gaafatu, paaswordii galchinaa fi yoo akkaawuntii Ciscoodhaa kan qabaannu taate kana nu gaafata itti galchineet saniin booda authenticaate godhee loogiin goonaa jechaadha. Ammaaf garuu nuti yoo qabaachuu baate saayinii aappii gochuu dandeessa. Nuti sanii miti. Maal goona salphumatti gastiidhaan seenna kana fakkaataa jechaadha. Maarammaa gastiidhaan seenna. Feesiin isaa kana fakkaatu hoggaa banna. Achi booda maal goona? Amma niitorkii faawundamintaalii waan ta'e biiginarii warreen ta'anii fi walitti finnee uumuu. Taphni guddaan kan jiru eessa jira? As naannoo kana jira. As muraa kanarra paartishinii kanarra achi jira. Inni kun eessadha? As keessa jira. Niitorkii divaayizii warreen ta'anii asitti liistii nu ta'u yeroo asirratti hundee jenna. Niitorkii divaayiziin raawutariin as jirti, swiichiin as jirti, haabiin as jirti, waarales divaayiziin as jirti, seekuriitii divaayizii kanneen akka faayirwoolidha as jiru. Warreen kun immoo waan imuleeshiniidha jenna warreen kanaanii kun as keessa jira. Gubbaa kanarra yoo asii jijjiirte jala kanaa isin jijjiiramu. Asirratti fakkeenya gaafa kana tunne indi divaayiziidha. Indi divaayizii kan jennu kanneen akka indi divaayizii hoomidha, kanneen akka smaart siitidha kanatu jira. Asii indi divaayizii kanaa gaafa tunne deebinee maaltu nu dhufa? Warreen kanatu nu dhufa jecha indi divaayizii kan jennuun kanneen akka piisidha, laaptooppidha, sarvariidha. Warreen kanatu asitti hiriiree nu dhufa. Kanaafuu amma maal goona? Niitorkii uumuudha kaayyoon keenya. Maalirraa niitorkii uumna? Koompitara sadii finneet swiichii laayar 2 finnee walitti finnee hoggaadhaan kominikeeshinii isaan gidduutti uumuudha laalla. Kanaaf maal goona? Koompitaratti tan haa fudhannu asitti. Itti aansinee laaptooppii tan haa fudhannu. Itti aansinee sarvarii haa fudhannu. Asaa kaa'annu ishees. Itti aansinee maal nu barbaachisa? Amma inni divaayizii sadii qabna. Niitorkii uumuudhaaf maal nu barbaachisa? Tokkoffaan indi divaayizii nu barbaachisa. Lammaffaratti maal nu barbaachisa? Keebilii nu barbaachisa. Sadaffaarratti maal nu barbaachisa? Niitorkii divaayizii nu barbaachisa. Niitorkii divaayizii kanneen jennu kanneen akka swiichidha, raawutariidha, haabidha, warreen jennu kana jechaadha. So amma nuti indi divaayizii qabna. Indi divaayizii qabna. Ishii kanaa fayyadamnu. Indi divaayizii qabna. Kunniin indi divaayiziidha. Indi divaayizii keenya jechaadha. Niitorkii divaayizii eessa deemna? Niitorkii divaayizii kana jala deemnee swiichii irra deemnee swiichii irraa isii kana fidanna. Isii kana fidanna. Saniin booda eega kana fidanneen booda sarvara keenya isaa baafnu. Maaliifan sarvara kalarii kana keessaa baase? Sarvarri amaluma isattuu guddaadha waan taateef salphumatti isa kana akka isaa godhannu. So kun kaampaanii keenyadha. Sarvarri as jira kutaa wayii keessa jira. Itti aansinee maal goona? Kun inni divaayizii yuuzarootati laaptooppii fi piisidha. Inni kun sarvaraadha. Swiichii asii qabna. Maal gochuu nu feesisa amma? Konneeshinii uumuu nu feesisa jechaadha gidduu isaaniitti. Kanaaf maaltu nu hafe amma? Inni divaayizii qabna. Swiichii bitannee qabna. Maaltu nu barbaachisa? Keebilii nu barbaachisa jechaadha. Keebilii kana gaafa binnu parpasilii itti yaadnee bituu qabna. Keebilii gosoota hedduutu jira. San keessaa amma nuti swiichii fi kompiitaroota kana wal quunnamsiisuudhaaf fi RJ45 kan fayyadamnu yookaan keebilii nu barbaachisa jechaadha. Isiin sun keebilii xiqqishoo maal jennaani koppar keebilii nu barbaachifti jechaadha. Koppar keebilii kana eega binneen booda yeroo kirampi goonu gosa lamaatu jira. Kirosoovarii fi kirosoovarii kan jennuun asirratti iccitaadhaan nu agarsiisa. Istireet siruu jira. Istireet siruu warreen ta'anii yoo taayippiin divaayizii nuti wal quunnamsiifnu sun gargar ta'e jechaan fakkeenyaaf laaptooppii fi swiichii gidduu yoo taate swiichiin niitorkii divaayiziidha. Laaptooppiin indi divaayiziidha. Niitorkii divaayizii fi indi divaayizii kana wal quunnamsiisuudhaaf maal fayyadamna? Istireet siruu fayyadamna. Laaptooppii fi laaptooppii akka isaan walitti kominikeeti godhan gochuudhaaf immoo maal nu fayyadamna? Kiroos oovarii nu barbaachisa jecha isii kana. Amma fakkeenyaaf isa kanaaf isa kana wal quunnamsiisuu yoo barbaanne kan fayyadamna? Kiroos oovarii fayyadamna. Isa kanaaf isa kana wal quunnamsiisuu barbaanne maal fayyadamna? Kiroos oovarii fayyadamna. Garuu laaptooppii fi swiichii
desktop fi switch server fi switch yoo fayyadamuu barbaanne maal fayyadamna straight through fayyadamna jecha akka itti fufiinsan hamma sadanittuu nu fayyaduuf immoo nuti maal goona amma haa wal qunnamsiifnu saniifuu maal goona control plus goone isii kanarratti gaafa tunne server irratti tunna fast ethernet 0 irra jira takkitti qaba portii takkitti qaba takkittiin sun tana saniin booda switchin tun portii 24 qabdi portii 24 qabdi isi fast ethernet portii 24 qabdi gigabit ethernet lama qabdi konsoolii portii tokko qabdi jechaadha kanaafuu nuti amma fast ethernet inni ichi jalqabnee waan taateef fast ethernet itti connect taasifna malee fast ethernet PC irraa jalqabneeni yookaan computer irraa jalqabneeni switch irratti konsoolii ta'uu hin dandeessu konsoolii yeroo biraatti deebinee waliin ilaalla faayidaa isiitii fi akkamitti akkasii configure goona kanaafuu amma maal goona fast ethernet kana faana wal qunnamsiifna tansinee kam asirra dhufna lamaffaratti ammas fast ethernet kana deebina saniin booda deebinee switch irra dhufna portiin jalqabaa assign taatee jirti fast ethernetiin 0/1 taatee jirti waan taatee amma 0/2 tti dhufna ittansee mootuu isii kanarra deemna PC kanarrattis fast ethernet 0 tu jira isa kanaa fi kana wal qunnamsiifna fast ethernet 0/3 dha wal qunnamsiifne xumurree jirra amma maaltu nu barbaachisa communication mataa isaattuu diiman kun ni jijjiirama takka ture yoggaa akka kanatti naanna'aa garuu maaltu nu barbaachisa fast ethernet 0 fi fast ethernet 1 dha jedhasi fast ethernet asii 0 asii mootu 2 dha 3 dha amma maaltu nu barbaachisa katta aanu IP communication kan uumuudhaa fi IP address nu barbaachisa IP address nu barbaachisa IP address maaliif nu barbaachisa fakkeenya IP address faayidaa IP address dha beekuudhaa fi salphumatti fakkeenyaaf namni tokko nama biraa faana haasa'uudhaaf maqaa yaamtee mana kana keessa namni 30 yoo jiraate baluu waan akkasii jettee gaafatuudhaaf yookaan waliin communicate gochuudhaaf fi nama 30 jiru san keessa maqaa isaa yaamtee nama faayidaan maqaadha maqaa saniin nama san pick goote waliin communicate goota salphumatti faayidaan IP address dha warreen biraa kompiitaroota jiran keessa addatti baafnee tokko faana haasa'uudhaaf fi yaabnee daataatti erguudhaaf fi waliin haasa'uudhaaf fi maal nu barbaachisa IP address nu barbaachisa jechaadha. Kanaafuu haasaa jira kana lamaan gidduutti as gidduutti uumuudhaaf maal nu barbaachisa IP address nu barbaachisa IP address akkamitti kenninaaf dhufneetuma asirratti kilik goona. Saniin booda desktop pop-up window baatu kanarraa isa deemna desktop jala deemna achi booda IP configuration kajuu jira gosa lamaatu jira. DHCP yoo jenneeni dynamic host configuration dha kun ofumaa isaatii fi devicein routerin yookaan serverin tokko jira kan maal godhu mataa isaatii fi warreen isa jala jiran saniif IP address kan kennuuf dynamically jechaadha. Statically yoo ta'e ofii keenyaaf kennina IP address gosa lamaan configure goona jecha kanaafuu nuti amma irraa maal laallaa statical configuration ilaalla statical configuration harkaan manually akkamitti akka IP address kennuufi kana laallaa jechaadha. Saniifuu classii haa fayyadamnu 192 tokko 68 tokko haa fayyadamnu serveraaf. Saniin booda subnet maskidha subnet maskii asitti akkasitti kenninaa fi achi booda maal goona hin cufna jechaadha. IP address assign gooneef IP address nuti assign gooneef kuni versions 4 damo version 6 IP address version 4 assign gooneef version 16 kun akkuma amma pop up window xiqqoo baatee tanarraa agartan information PC kanarraa agartan assign hin taane. Kanaaf ittaansinee garam deemna PC itti aanutti deemnee isuma kanas hoggaarratti kilik gooneen pop up window akkatti nu dhufa desktop irra deemna IP configuration irra deemna. Okay achi booda maal goona isa kanas akkuma sanitti 192.168.10 networkii wal fakkaataa ta'uu qaba. Layer 2 dha waan taateef fi networkii 2-3 waliin haasa'u waan taateef networkii wal fakkaataa ta'uu qaba. 10 haa jennu ni kanas. Karree huntanaa san tokko neeti kana 10 jennaan jechaadha. Maaliif fi computer PC dha waan taateef laptop dha waan taateef inni kun servera isaan irraa adda. Tokko jenneen isa kanaan immoo meeqa jenneen 10 jenneen. Asirratti gaaf tutteetti information isaa ilaalta. Isa kanaaf assign goona amma. Isa kana assign godhuudhaafis as deemna asirra deemna statics akkasumatti dhufna 192 tokko 68.10 haa jennuuni. Saniin booda subnet mask assign gooneef fi isa kana subnet assign mask kenneef
Let's see. Subnet maskii kennneefii jirra. So amma kan nurraa hafu maalidha? Kana xumurannee jirra. IP addressii isa kanaafis laannee jirra. IP addressii isa kanaafis laannee jirra. IP addressii isa kanaafis laannee jirra. So asirratti wanti nuti hojjennu tokko hin jiru ammaaf. Maaliifii fi layer 2 dhagaa. Layer 2 jechaan niitworkii wal fakkaataadha akka communicate gootu taasifti. Niitworkii garaa garuu walitti fiduu hin dandeessa. Layer 2 deviceidha waan taateefi. Layer 3 device routerii maali yeroo biraatti deebinee ilaalla. Switchuma kanaa configure akkamitti akka goonu CLIC dha yeroo biraatti deebinee ilaalla. Har'aaf garuu basically fundamentally ta'e qofa waliin ilaalla waan taateef. Achi booda amma pingi goona. Kam kompiitarri kun kompiitara kana dubbisuu miseejiitti ergee miseejiin sun isatti deebi'uu isaa pingi goonee ilaalla. Asirra dhufnaa maal jennaan salphumatti pingi jennaani saniin booda 92.168.10.10dha. Kam isa kanaa fi isa kana waliin haasofsiisuudhaaf jechuudha. Achi booda enter jennaani paakeetii jalqabaa ergee jira. Paakeetiin inni ergee baayitii meeqa paakeetiin isaatii jalqabaa miseejiin 32dha. 32 ergee 32 jechaan gaafa paakeetii taatee deemtu bakka afuritti caccabtee deemti 8 jechaadha. Inni jalqabaa isa kanatti ergee jira 8dha. Xumuramee jira successfulidha. Inni kunis replay godheefii jira. Isa kanaafis replay godheefii jira. Isa kanaafis replay godhee jira. Kana jechaan tootaalii paakeetiin ergamte meeqa? Paakeetii sentiin 4dha. Receivediin 4dha. Loostiin hin jirtu jecha. Takka hin banne. Communication sirriitti uumamee jira jecha. Okay. Isuma kana itti aansinee hoggaranne 11 halaallu. 11 jechuun PC kanaa fi serverii fi PC kun waliin communicate gochuu laalla. Inni kunis akkasumatti itti ergee jira. Successfully xumuramee jira. So amma maal ta'e communicationiin serverri warreen kana faana haasa'ee jira jechaadha. Garuu warri kun lamaan waliin haasanii jiru. Let's see. Dhufnee asuma irratti akkuma reefu tanaasan maal jennee barreessina ping jenneeni 1092.168.10.10 kamirra jirra 10 irra jirraati. So 11tti arginu. Ergee jira response deebiseefii jira kunis. Inni kun immoo servera faana haasaya tokkotti arginu. Ergeefii jira paakeetidha. Inni gaan communicate godhee jira jechaadha. So communication isaan gidduu uumamuu haala kanaan garree jirra jecha. Okay, bifa kanaan eegalaallee pingi goone eegalaalleen booda kattaan immoo akkamitti ilaalla? Paakeetii asirraa miseejii fuunee isa kanarraa kanatti ergine simulationiidhaan laalla. Simulationiidhaan laalla. Akkamitti ilaalla? Isa kanarraa fuunee isa kanatti serverri eenyutti ergaa? Klientii kanatti ergaa jechaadha. PC kanatti erga. Saniin booda asii simulation kayyoo kana bannee play jennaan. Miseejiin isa kaati asirraa serverarraa kaati. Paakeejiin miseejiin switchirra dhufti. Switchirraa eessa deemti? Hin laalti. Kana moo kana itti laalti? Kanarra deemti. Okay, achi kaatee successfully as dhufee jira. Asirraa ammas of duuba deebi'e. Haasofni tokko communicationiin tokko uumame kan jennu filosofii isaa gaafa laallu namni ati itti dubbatte sun response yoo si deebisedha. Right. Sirriidha jechaadha paakeetiin keenya. Respoonsii yoo si'uu kennedha. Kana jechaan serverri gaafa klientii kanatti ergu klientiin kun of duuba deebisee isa kanaaf haay yoggaa inni ergu haay jee gaafa inni deebiseef maalidha? Amma maaliif asii kaatedha? Sababa kanaaf feeltaati. Hundi isaatu sadanuu communicating ilaalaa jira waan ta'eef. Kanaafuu miseejiin keenya asii kaate as dhuftee asirraa isa deebitee asiin nagaan deebitee jechaadha. So kanaaf communication keenya nagaan uumamtee jirti jechaadha. Maal ta'e nagaan waliin communicate godhee jira. Haala kanaan basic networkii fundamentalii kan taate akka kanatti switchii takkaa fi kompiitara sadii walitti fidnee communication uumuu akka dandeenyu kana fakkaata kana ilaallee jirra. Yaada yoo qabaattan, koomentii yoo qabaattan, yaada keessan koomentii jalatti drop gochuun dagatinaadha. Hiriyoota keessanii yoo isinitti tole, hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaadha. Waan baruu barbaaddan yoo jiraate ammallee koomentii jalatti barreessuun dagatinaadha. Nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu. Nagaan naaf ta'a.